ayyaana kana gaa ayyaana inni nu jennu kun yookaan hafuura waaqayyoo inni nu jennu kun waaqa waaqummaa qabu ta'ee jireenya namaa keessa jiraatudha. Na dhagaartu waaqa waaqummaa qabu ta'ee garuu eenyuun keessa kan jiraatudha. Jireenya namaa keessa kan jiraatu namaa wajjin kan hojjetudha. Inni kun nama hundumaaf gaaffiidha. Akkamitti waaqa ta'ee utuu jiru danda'a nama hundumaa ta'ee utuu jiru gad of deebisee nama xiqqoo kana keessa buufatee seenjitu gaaffii nama hundumaati. Namooti baay'een kan bira ga'uu dadhabanii dhiisan waa'ee hafuura qulqulluu isa kanaadha. Ayyaanni waaqayyoo ibsa jalatti ayyaanni waaqayyoo dibata tola nuuf kennamedha. Ayyaana waaqayyoo gatii baaftanii hin fudhattanii yookaan immoo pentikostiin hin jiru. Ayyaana tola namaaf kennamee ayyaana immoo gatii namatti godhudha. Ayyaana tola namaaf kennamee gatii immoo namatti godhudha. Tola siif kennamaa sitti immoo gatii godha. Ameen. Egaan ayyaanni waaqayyoo dibata tola nuuf kenname jechuun tola waan nuuf kennameef gatii hin qabu jechuu mitiidha. Tola 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 inni jedhu kun no ani Pentecost isa jedhamu fakkaata garuu miti. Amame Yohaannis 3:16 irratti kuna waaqayyo akkana biyya lafaa jaallate oo tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennutteedha. Abbaan gammachiis immoo kuna waaqayyo akkana biyya lafaa jaallate oo tola tokkicha ilma isaa amma dabarsee kennutteedha. Amma tola inni jedhamu kuni Isaayyaas 55 maal jedha? Kottaa utuu gatii hin baasin bishaan bitadhaatii dhugaa'edha. Maal jechuudha jechuun kun? Arbisee bantu ilaala. Kottaa utuu gatii hin baasin bishaan bitadhaatii dubbiin kun sirriidha. Xiinxaltaniittu utuu maal hin ta'in? Utuu maal hin ta'in? Utuu gatii hin baasin bitadhaa. Akkamitti bitattu utuu gatii hin baasin mee? Waaqayyo isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanii kottaa. Warri horii hin qabnes kottaa. Midhaan bitadhaatii nyaadhaa. Kottaatii utuu horiitti hin baasin daadhii wayiniif aannan bitadhaa. Utuu maalitti hin baasin maal immoo godhaa? Ameen. Ameen jettanii tola garuu maal qaba? Gatii qaba. Isayyuu gatiin isaa gatii dhiigaati. Tola nuuf kenname gaafa jennu wanti gatii hin amma fakkeenyaaf mootummaa yeroo dhukkuba tokko lafarraa balleessuu barbaadu qoricha tokko tola godha. Fiildi irratti ba'a. Isintu tola fudhate malee wantichatti maal ta'eera gatiin kaffalameera jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een tola waan fudhataniif tola wanta ta'eef ayyaana kana gatii dhabsiisaniiru jedha. Dibati nuuf kenname kun dibata eegumsa barbaachisiisudha. Talee hojii waaqayyootti gaafa galtan waaqayyo wajjin gaafa hojjettan dibata isinii kenname jechuun biqiltuu tokkotu karaarra dhaabate jechuudha. Namooti baay'een dibata waaqayyo isaanii kenne ayyaana waaqayyo isaanii kenne eegumsa godhaniif. Ayyaanni waaqayyoo nuu kenname kun eegumsa guddaa barbaachisa akka biqiltuu karaarra dhaabateeti. Yeroo baay'ee kan gaaffii namatti ta'u hafuurri waaqayyoo akka hafuura seexanaatu ta'e isa jedhudha. Hafuurri seexanaa gaafa itti galu hin iyyu gaafa keessaa ba'u iyya. Hafuurri waaqayyoo immoo yeroo irra bu'u urgufa gaafa inni irraa sokku hin dhageessan. Seexana yeroo inni dhufu hin beektan yeroo inni sokku beektu. Hafuurri qulqulluu immoo yeroo inni sokku hin beektan yeroo inni dhufu beektu. Hafuurri qulqulluun seera qabeessa eeggaawwiidha wanta ta'eef mul'atee gala. Seexanni hattuudha dhokattee galti. Namoota baay'ee har'a waldaa keessa jiran agalgiloota irra jiran baay'ee isaanii maqaa kaleessaatiin beenna. Ayyaanichi keessa jira ta'e hin sokke ta'e waaqayyoo beeku. Ayyaanni waaqayyoo nuu kenne eegumsa barbaachisuuf hin goonu taanaan nu dhiise sokka.
waan nama dhibu Isaayyaas maal jedhaa itti dhufaa torbana ta'uun beeku malee dibatumti Waaqayyo isaaniif kenne galagalee maal ta'e galagalee asin jirtanii inni dibatumti isaanii kenne kun galagalee isaan nyaateedha isaanitti farachiisee galagalee Waaqayyo kan nun godhin ameen jettaniitiin yeroo waa'ee ayyaanaa qabnu baay'een keenya gaa ayyaanni kun namni ayyaana irra bu'ee ayyaana Waaqayyoo isin irra bu'ee taanaan isin taaboota Waaqayyooti. Ameen. Taabooti baatamu kuni muka garuu maaltu irra jira jedhamee amanama. Abboomi 10 quba eenyutu itti bu'e? Quba Waaqootu itti bu'e. Soo eegamuu qabaadha. Isin immoo quba Waaqayyoo miti ayyaana isinitti bu'a. Ameen. Ameen jettanii isin Waaqayyo akka jedhe Museedhaan muka ta'urraa muka soofii fidii ittan sii caafaa jedhe moo keessan sii kaa'e itti caafe moo keessa kaa'e isin immoo isin keessa kaa'e. Ameen jettanii isin Museen muka akkamii fide? Laaftoo fide miti laaftoo qoraatti ishee jajalloo muka ta'urraa soofii fide jennaan qoraa ani maal akka ta'e Museen hin beeku. Laaftoo muka qottoo duwwaa taati gaafa itti fidu Waaqayyo kun qoraatti qabdi kun jalloodhan jenne qubatti buuseef. Ameen. Kan ulfinatti godhe mukicha moo qubicha? Qubicha. Agartanii itti caafe caaffata. Amma kanaaf ayyaanni Waaqayyo inni nuu kenname kun akka waan namoonni baay'een jedhan sana miti. Eegumsa hin qabaanne taanaan nu keessaa sokka. Kanaan maal jedha Phaawulos namooti hedduun ayyaana Waaqayyoo kana gatii dhabsiisaniirudha. Achumatti maal jedha obboleessi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Yihuudaan immoo yeroo caafu namoonni baay'een ayyaanni Waaqayyoo kun gadhiisitti jiraachuu nu barsiisa jedhanii amananiidha. Ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:4 na dubbisaa. Yeroo baay'ee namoota ayyaanni Waaqayyoo irra dhufe baay'een isaanii eegumsa ala ta'u. Gochi isaanii deddeebiin isaanii eegumsa ala ta'a. Yeroo akkas ta'u waan barbaadan godhanii immoo gaafa dhufan gaafa waaldaa dhufan immoo itti caala hafuurri. Yihuudaan 1:4 isa kana caafa. Isin keessa jiru ayyaanicha warri gatii dhabsiisan lo'anii galaniiru mina dubbisaa. Warri Waaqayyoon malee jiraatan ayyaana Waaqayyo keenyaa argachuun gadhiisitti jiraachuudha jedhanii yaada isaanii diddiiranii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isa qophaasaa gooftummaa qabus gananii lo'anii nu gidduu galaniiru. Isaan kun wanta yakka isaanitti mursiisu kanaa jalatti duraan dursanii caafamaniiru. Waaqayyo gargaaru. Harka ol naa fuudhame. Ayyaanni sii kenname kun sis gatiin dhoowwatin ofiis gatiin dhabin. Lo'anii as keessa galaniiru. Kanaan maal jedha Ibroota 12:15 irratti immoo waan kana ta'eefis jedha. Amma mee amma bara Waaqayyo umurii keessan siniif dheeressu. Hin du'inaa didaa jiraadhaa. Waggaa 10 baranaatu jiraattanii achituu geessanii Hafuura qulqulluuf sochii Hafuura qulqulluu waaldaa keessatti na argadhatanii yaaddu. Yaaddu. Raajota akka godhanii, raajota akka godhanii, raajonni akka godhanii ituu waan jedhaniif atumtuu ituu xinnoo si bubbutee shakkita. Nama maqaan har'a kaa waan jettuuf of qabdee teessa. Ituma jedhu Hafuura qulqulluu waaldaa keessaa hin ba'a. Waaldaan qoortuu taati. Waaldaan Hafuura qulqulluun keessa hin jiraanne moo walga'ii ta'a malee Waaqayyoon hin beeku. Sababiin isaa Yohaannis 4:25-26 irratti Waaqayyo kan waaqeffamu maaliin dhugaadhaa fi hafuuraani. Kanaaf hafuurri waaldaa keessaa baanaan nu keessaa baanaan akkuma samma jedhame warra lo'anii galan sana taana. Kanaaf Ibrooti 12:15 maal jedhaa? Namni tokko sin keessaa ayyaana akka hin dhabnedha. Ameen. ከእናንተ መሃል አንድ ሰው እንኳን ረስቶ ጸጋ እንዳጣ
waa harka ol naa fuudhame. As keessaa nama tokkotti ayyaana hin irratin. Ameen. Nama isaa harka naa qabiiti ayyaana Waaqayyo malee waldaa keessa hin kaatin jedhin. Ayyaana fudhadhu jedhin. Waaqayyo waa godha. Ameen. Isin keessaa namni tokko illee akka maal hin dhabne. Ayyaana akka hin dhabneedha. Maaliif akkasinitti fakkaata? Namni akkasii yoo jiraate inni hiddadhaa waa biqilchan. Isa keetti waldaa keessatti. Tsaggaa kaattaa sawiyyeewu maanni maqaan see adhooftu biqilchan. Waldaa keessatti mina dubbisiifan ta'e. Jecha maala kun? Isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne. Wanti akka iddaa hadhaas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafneef baay'een isittiin akka hin xuroofneef eeggadhaa. Isin keessaa namni tokko maal akka hin dhabne? Ayyaana. Kwaarii keessa, waldaa keessa, amantoota keessa ayyaana jiru taanaan maaltu biqilaa deema? Hiddadhaa, hameetii, dubbii, jette. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu. Amiin hin jettan isin. Hiddadhaa si keessaa kuta. Amiin hin jettan isin. Maanni maqaan isaa Hisqeel boqonnaa 2:1 irratti hafuurri qulqulluun dhufee miilla kootti na dhaabachiise natti galee. Gaafa hafuurri qulqulluun natti galuudha sagalee Waaqayyoon dubbifachuu jalqabeera boqonnaa 3 irratti. Dubbii Waaqayyoon nyaachuu jalqabeera. Amma namooti baay'een hiddadhaa biqilchu haadhoo gidduutti. Ollaa gidduutti. Waan nama dhibu Waaqayyoo kana nawwaasiniif haa godhu. Gaafa hafuurri qulqulluun sii dhufu atuu jaarsa araaraa taata. Ameen. Dhugaadhaam. Waldaa keetti wal nyaachuun hin jiru. Bakka. Maal Hisqeel keetti koo utuu ulfinni sokkii Waaqayyoo utuu waldaa hin diigamtee iddoo buufata wangoo hin ta'in namoota gidduudhaa ulfina isaa kaaseedha. Waaqayyoon gidduudhaa ulfina isaa hin kaasin. Eega isaan gidduudhaa ulfinni ka'e wal salphisaniidha. Wal salphisan. Waaqolii tolfamoo gara 90 wayii ta'an fidan iddoo aarsaa ka'an. Taamuziin fidan, Iqirooniin fidan, Beerzaabuliin fidan, Madurukiin fidan, Waaqa zoon fidan. Iddoo aarsaa kaka'aniidha. Eegasi wanti hunduu salphinatti jijjiirameedha. Isin keessaa namni tokko ayyaana kana hin dhabne. Dhugaan sirrii jedhe. Isin keessaa eega jedhe ilaala. Namni akkasii yoo jiraate inni hiddadhaa isin keessatti biqilchaa'edha. Sodaan koo seexanni dhokataa hamaan warra akkasiitiidha. Isin gidduu warra jiran warra ayyaana hin keessumsiifne ulee jiidhaa mukii jiidhaan hin cabu hin marma. Ayyaanni isin irra jiru taanaan caccabdanii baatu waldaa keessa kitaaba koo irratti kaa'eera Siister Burcuqqoo Ibroota 4:16 ayyaana kana argachuudhaaf gara teessoo Waaqayyootti dhiyaadhaa. Kayeetim yallam tsaggaa'u. Ayyaana kana argachuudhaaf ittiin tajaajiluudhaaf ittiin faarfachuudhaaf gara teessoo Waaqayyootti dhiyaadhaa. Dubbii dhiisaati, hameetii dhiisaati. Ibroota 4:16 yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti dhiyaanna. Amiin jedhaa maaloo jedhan. Kottaa isa kamitti dhiyaanna? Gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuu. Amiin. Ayyaanumti kun siniif dhufu. Yeroo wanti hunduu si jeequ ayyaanni kun jiraanna nagaasii kenna. Jeeqamaa olteetu gaafa fuula isaa dhuftu antee lafa barbaadde jeeqamaa olteetu gara fuuldura isaa gaafa dhuftu nagaa dhangalaa. Sirriitti dhangala'u. Banagaraachin isin hin galle malee ayyaanni Waaqayyoo iddoo boqonnaa keenyaati. Amiin jettan isin. Yoomin dubbadhee dheengadda sittin dubbadhee asuma irratti torbannatti fakkaata. Waraansa tokkoon qabaa jedhe Phaawulos. Waraansa hin qabaa torbaarraa kaaseera. Narraa fuudhi waraansa kana jedhee yeroo 3 kadhadhee. Inni garuu ayyaanni koo si ga'ana jedhe. Agartanii ayyaanatu waraansa namarraa hanfachiisa. Haleluuyaa. Isa akka na waraananiif maaltu na keessa jiran? Agalgaa'ii na wajjin guusti yaallo. Namoota baay'ee teoloojii baay'eetti gaaffiidha kun. Ergamaa seexanaa sana waraana keessa kaa'ee coo yemmaa yoo ta'an manfas.
Arrasi waraana borisi waraan waraanumaaf keessa ta'a. Ayyaanichi immoo hin dandeessisa. Ayyaanni gaafa dhufu si tasgabbeessa. Ameen. Waraansan qaba na boossisa. Waaqayyo yeroo sadii jennaan anteen zimbal tsaggaa'ee baqaalaalanya. Zigaa akkasi godha. Gaafa lafa hojiitti si dhiphisu, gaafa manni kiraa si dhiphisu, ayyaanichi dhufeetu ta'u si jedha. Si wajjin jira. Ameen. Waaqayyo nu gargaaru. Kanaaf ayyaana kan argachuudhaaf gara teessoo Waaqayyootti adeeminu. Lammaffaa Qorontos boqonnaa jaalakkoo tokko maal jedha? Nu warri Waaqayyoof hojjennu ayyaana Waaqayyoo nuu kenname kanaaf of eeggachuu qabna. Kennaa nu qofaa kenname wanta ta'eef eenyuuf hin kennamne. Mee maaloo kennaa eenyuuf hin kennamne isiniif kenname kanaaf galata fidaa. Haleluuyaa. Dhugaa isin duwwaaf kenname. Isaaf of eeggachuu qabna. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 10. Phaawulos yeroo qoramsa isaa namni dhumdu dhufee atakkasii ittiin jedhu. Seetanii dhufee atakkasii yeroo ittiin jedhu. Warri waa'ee Phaawulos hin beekan. Phaawulos jechuun isa xinnaa jechuudha. Ati Saa'olii ati nama ajjeesedha. Ati nama akkasiiti. Gaafa ittiin jedhan Phaawulos deebii kana kenna. An ayyaana Waaqayyootiin ergamaa ta'eera. Ameen jettaniisin. Ayyaana eenyuutiin? Seexanatti himaam. An ayyaana Waaqayyootiin. Jabina ni madduun qabu. Dandeetti ni madduun qabu. ግን በሱ መንፈስ ሃሌሉያ ኤው ayyaana saatinani isaardhaa kana dhufee jedhe. Egaa akka jedhee booddee ayyaanni naaf kenname kun immoo jedhe jecha kana eda galgalatun taa'ee dubbisuu garaana nyaate. Ayyaanni Waaqayyoo naaf kenne karaa koo utuu gatiin baasin hin hafneedha. Utuu dhimma hin baasin hin hafneedha. Waaqayyo akkas naa godhe. An kan hin ergamaa ta'e ayyaana saatinii. Ayyaanni naa dhufe kun immoo utuu dhimma hin baasin hin hafne akka warra kaanii miti jedha. Waggoota dheeraatti hin tajaajile. Eega jedhee booddee immoo hojiin itti dadhabe kana hundumaatti hafuura qulqulluutu dadhabe. Amma garuu ayyaana Waaqayyootiin ani ergamaa ta'eera. Ayyaanni inni anaaf kennes utuu dhimma hin baasin hin hafne. Ani hunduma isaanii caalaatti dadhabee hojjedheera. Ana utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo isa anaa wajjin jirutu itti dadhabe. Ayyaanni Waaqayyoo ergamaa si haa godhu. Hojjetaa si haa godhu. Tajaajilaa si haa godhu. Gaafa ayyaanni isinii dhufu diinota keessan miti isinuu sin rakkisa ayyaanichi. Isinumayyuu utuma qorruu ka'ee jilbeenfadhodha. Si haa rakkisu sirra dhufe. Amiin jettan isin yerooti baasii mootummaa keessa galtu baltan agarsin jedha. Fayyisi lubbuu tokkodha. Si haa rakkisu. Amiin jettan isin kan itti dadhabe hojii kan hundumaa eenyuudhaan ayyaanicha. Isumas dammassaa itti dhufna torban ayyaanni Waaqayyoo dadhabootaaf karataadha. Warri ayyaanichi irra jiru ofiyyuu rakkatoodha. Daani'el 6:3 dubbisite deebiiti. Waaqayyo Daani'el kanaaf isa caalu kenne. Argachuu ol fuudhame. Sagalee kana jedha. Anarra jedhameeti. Hafuura caalutu jira. Dibata caalutu jira. Haleluuyaa. Daani'el kanaaf arrammoo nama tokko maqaadhaas keessa abalu kanaaf isa caalu. Isa caalu. Arga ol fuukkaasaa fudhadhame isa caalu. Siifa kennu Waaqayyo. Dhaggeeffadhaa meela. Daani'el kun hafuura hundumaarra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi guutummaa mootummaa isaarraa isa dhaabuu yaade. Halleluuyaa. Miikan koo hin caala jedhame. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu kana sin falmisiisu si tuffachiisa. Asin jirtanii misiin.
nama si biracha keessa naayiliiti falmuuf tuffachuun tokko miti jedhinila. Kanaaf amma gaafa Hafuurri Qulqulluun si mo'atu mo'aan isa duwwaa ta'a. Sin falmisiisu si tuffachiisa. Ituma macaafi dhugi jedhee iyyuu sin maxxanu si tuffachiisa. Gaafa Hafuurri Qulqulluun si dhufu. Ani isaayin ergamaa ta'edha. በእኔ ብርታት አይደለም በሱ ቅባት ለዛ ነው መልእክተኛ የሆንኩት ጳውሎስ ከጀራ ኢሳደን ታይ ከነ ዱዋሚት ሄዳም አያንኒ ከራኮ ዱፌ ኩን ገቲ ጎደቴ ማሉ ዋላ ኬሰት አያንኒ ስረቡ ኩን ገቲ ያጎደቱ ሰፈረ ኬሰት ሃሌሉያ ገቲ ነፍሲ ሲና ኢኒ ከራኮ ዱፌ ኩን ገቲ አርገቴ ገጀዴ ቦደ hojii hojjetame kan hundumaa isatti dadhabeedha. Garaana nyaata dhugaa jechi kun amma ayyaana waaqayyootiin ergamaa ta'eera. Wanta akka ta'e kan hundumaa ammoo ana miti kan itti dadhabeedha. Dhumarratti ishee kana qabadhaa. Roomaa 11:5. Sunis ta'e kun jedha. Ayyaana kanaaf ታያላችሁ እናንተም ታያላችሁ እኔም አያለሁ ለእግዚአብሔር ዋቀዮዳፍ ሀፍቴ ወሪታን አፈኒ ጅሩ አመዩ አድብስ ይመል መንዶች ራስኛ አድርጋ አመዩ ሀምባ ዋቀዮ ከነሚ ነገር ከዋቀዮ አያነ ከና ፍሌ ኮባኬ ወቴ ጅሩ ሀምባ ዮ ዋልዳን በደስ ከኒምበን yoo namni badees kan hin banne yoo agalgaa'onni badanis kan hin banne kan waaqan salphifne har'a eenyurra dhufa laata qalabatiin kun hambaatu jira jedhu 11:5 fo'amuun isaanii ayyaanan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin taa'uu hin danda'u hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u kana achi ayyaanni ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Barasiyaanaas immoo akkasuma hambaan warra waaqayyo ayyaana isaatiin fo'atee jiru eenyu 11:5 jiru አሜን ማን እንደሆነ እኔ አላቅም አሉ ማን እግዚአብሔር በጸጋው የመረጠ መጽሐፈ ሞቶታይ ሰለመፋዲ ደሚ ለመኩረሰደት ረቲ አቺ ካተውላልተን ሚኪያስ ኦክሴኬ ወተ waaqayyo Raajonni 400 jiru warri jedhaman seetanaan dogoggoranii tokkittiin immoo hin argamte waaqayyo nama ayyaanaa hin dhabu bara keessatti yaadattuu taatanii ijoollee isa baay'een gaafa dhiyaatan tokko lafa walaa jirteedhan waaqoo tokko as keessa jiraachisu aamiin hin jettaniisin kana silaalamnaan ta'uu didee kana silaalamnaan ta'uu didee ግን tokko jirti bara si'anaa hin jedhu jira bara si'anaa maa jechuudha bara si'anaa jechuun በዚሁ ዘመን በዚሁ ዘመን ኦክሰቴ ከዋቀዮ ከወት ሀምባን ጅሩ ኤልያስ ጋፋ የሮ ጅረኝ ኤልያስ ይላልተኒ ጋፊ ሲንኮልቺ ከለኒ ዋቀዮ መታ ኤልያስ ሲነጄ ሰዱበርቲ ቶክቲን ትንጀናን ayyaana fudhate baqate biyya bahe Eliyaas እኮ makiina malee alopinaani malee guyyaa tokko qixxaa nyaate halkan 40 guyyaa 40 deeme Eliyaasin kan qixxaa kanaan kaachisee holqa dhagaa keessa dhaqee dhokse sodaa namaati ayyaana baate sodaataadha immoo gaafa dhaqee holqa keessa dhokatu waaqayyo እኮ thank you jabaatee dhuftee as geesse hin jenne asii maal hojjettaa jedheen lafa agalgaa'in jiru hin jirtu lafa namni jiru hin jirtu asii maal hojjettaa jennaan nama hundumaa fixanii ana duwwaa tafennaan ta'u 7,000 tafeera ati nagarree ilaala luba Hizqeelin Hizqeel boqonnaa tokko lakkoofsa 4 oltanii Hizqeel የቤተ ክርስቲያን ካህን ነው ይላል ካህን ነው luba mana qulqullummaa ta'e luba mana qulqullummaa ta'e garuu ituun booji'amaa ta'e ituun gurguramaa ta'e dhaqee keber albiibiin kaambii baqataa ta'e
waaqayyo gaafa dhufu koo asii maal hojjettaa achiin jedhe. Mana kee diigame waldaa kee diigame naan anoo si hambifadhee ati kaateen ijaartuu ittiin jedhe. Warri haaquminnaa tanas nasraa hambaadhaati sirreessi ka'ii jedhin. Hambaan hin daawwatama. Ameen. Hambaan hin daawwatama. Hambaan hin barbaadama jiru. Waaqayyo hambaa godhe mana isaa keessatti si hambifatu. Ameen. Dhaloota daawwatam hambaa qirsaa qirsii durii. Warra hafan cabarraa hafan du'arraa hafan qirsaa qirsiidha. Muuziyeemii taa'u. Hambaa. Warra kam? Warra waldaa keessatti waaqayyo hambifate. Akkasina jedhan. Amiin jettanii isin. Hambaa taatanii hin barbaadamtu kana booddee.